Magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaan Oromiyaa jalatti deebisuuf gaafiin ka'aa jiru dhimma siyaasaa biyyoolessaa ta'uu qabaas jedhameera. Dhalattoonni Oromoo biyya Awurooppaa jiraatan kilaba kubbaa miilaa Nagellee Arsiif konkolaataa qarshii miliyoona 35 olii bituun isaanii himameera. Ameerikaan Israa'eliin balaaleffachuun Israa'el shororkeessituudha jechuun moggaafte. Baqattoonni miliyoona 1.4 ol gara Suudaan kibbaa seenuun isaa gabaafameeti jira. Star of Hormuz irratti wal abdeen Ameerikaa fi Iraan cimee akka itti fufee gabaafame. Ashamarra kafuunee kabajamtootaa fi hordoftoota jeemman irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne simbiraan ga'a. Kunneen hangafoota oduu keenyaa galgala kanaati. Amma immoo gara bal'inaan qindeeffadheetti sin dabarsa. Turtiin keessan nu faana ta'u isiniin jecha kun immoo oduu guyyaa odeeffannoo siyaasaa fi dhimma biyyoolessaa har'aa sirrii fi mirkanaa argachuuf immoo nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kallattimaan gara bal'ina oduu keenyaaf qindeeffadheetti sin dabarsa. Turtiin keessan nu faana ta'u. Finfinnee fi Dirree Dhawaan Oromiyaa jalatti deebisuuf gaafiin ka'aa jiru dhimma siyaasaa ta'uu hin qabu jechuun gabaafame. Finfinnee fi Dirree Dhawaan Oromiyaa jalatti deebisuu ni danda'ama moo? Dhimmi Finfinnee fi Dirree Dhawaa gara bulchiinsa Oromiyaa jalatti deebisuu jechuu irratti immoo marii siyaasaa fi dhimma daangaa bulchiinsa Itoophiyaa keessatti yeroo garaagaraa ka'aa ture keessa immoo isa tokkodha. Namoonni fi gareewwan siyaasaa tokko seenaa qunnamtii hawaasaa, dinagdee fi haala teessummaa lafaa irratti hundaa'uudhaan Finfinnee fi Dirree Dhawaan Oromiyaa waliin hariiroo cimaa qabaachuu isaanii keessumaafuu bulchiinsa Oromiyaa jala waan jirtuuf walitti dhufeenya isaanii caalatti ifa taasisuu yookaan immoo gara bulchiinsa Oromiyaa jalatti deebisuu akka qabu falmaa turuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee dhimmichi yaada garee tokko qofaan murtaa'u miti ta'uun isaa immoo himamaatti jira. Heerri mootummaa seera bulchiinsa magaalaa mirga ummatoota fedhii fi jiraattotaa fi qoodinsa aangoo mootummaa federaalaa fi naannolee waliin qabaatee marii fi murtee isaa seeraan barbaada akka itti jirus immoo himameera. Finfinnee irratti Finfinneen magaalaa mootummaa federaalaa fi giddugala siyaasaa Itoophiyaa taatee kan jirtu yoo ta'u yeroo ammaa kana Finfinneen naannoo Oromiyaa keessa teessuma lafaa qabaatus immoo magaalaa federaalaa taatee bulchiinsa addaa akka qabdus ni beekama. Kanaaf ammoo Finfinneen Oromiyaa jalatti deebitee jechuudhaan jijjiirama haala bulchiinsa magaalaa fi hariiroo mootummaa federaalaa fi Oromiyaa irratti immoo dhiibbaa qabaachuu danda'a. Dirree Dhawaa irratti immoo Dirree Dhawaanis immoo seenaa fi haala bulchiinsa addaa qabdi. Magaalittiin yeroo ammaa kana bulchiinsa magaalaa ofiin of bulchitu qabdi. Kanaaf immoo gara bulchiinsa Oromiyaa jalatti deebisuuf jechuun isaanii immoo dhimma seeraa siyaasaa fi fedhii uummataa irratti marii bal'aa gaafata. Maaliif dhimmichi falmisiisaa ta'e? Dhimmi kun immoo gaafilee akkamii akka qabaatu maal ta'a? Eenyutu magaalaa kana bulchuu qaba kan jedhu irratti yeroo baay'ee xiyyeeffataa jira. Mirgi jiraattota akkamitti eegama? Daangaan bulchiinsaa akkamitti murtaa'a? Fedhiin uummataa magaalaa maal fakkaata? Heerri mootummaa fi seerri jiru hoo maal jedha kan jedhu irratti immoo kaasanitti jiru. Kanaaf ammoo dhimma kana irratti yaadni garaagaraa jiraachuu danda'us immoo Finfinnee yookaan Dirree Dhawaan Oromiyaa jalatti deebisuuf murtii mootummaa federaalaa irraa baheerra jechuun immoo odeeffannoo mirkanaa'e osoo hin jiraatin himuunis immoo sirrii akka hin taane himamaatti jira. Walumaa galatti Finfinnee fi Dirree Dhawaan Oromiyaa waliin hariiroo isaanii fi haala bulchiinsa isaanii irratti marii siyaasaa biyyaalessaa ifa ta'etti immoo kan danda'u jechuun himameeti jira. Murtii dhumaa garuu immoo seera heera mootummaa marii siyaasaa fi fedhii uummataa irratti kan hundaa'u ta'uu qaba jechuun gabaafameera. Dhalattoonni Oromoo biyya Awurooppaa jiraatan kilaba kubbaa miilaa Nagellee Arsiif konkolaataa qarshii miliyoona 35 olii bituun gabaafame. Dhalattoonni Oromoo biyya Awurooppaa jiraatan hanqina loojistikii kilaba kubbaa miilaa magaalaa Nagellee Arsii qabu furuuf konkolaataa qarshii miliyoona 35 olii bituu isaanii kilabichi deeggarsa taasisaniiti jiru. Kilabicha sadarkaa biyyattii dorgomaa fi mo'ataa Pirimeer Liigii Itoophiyaa akka ta'uuf dhalattoonni Oromoo biyya keessaa fi ala jiraatan immoo yeroo garagaraatti yerootti deeggarsa garagaraa taasisanii turanitti jiru. Ammas immoo taasisaa akka jiran himame. Deeggarsi kilabichaa dhalattoonni Oromoo biyya Awurooppaa jiraatan taasisanii turan kana keessa immoo qindeessaa kan ture miseensa boordii kilabichaa fi abbaan qabeenyaa hospitaala meedikaal Nagellee Arsii Dr. Guddataa Hinneekaa akka ibsanitti kilabichi deeggarsa walakkaa taasifamuu qabas jedhaniiru. Bulchiinsi godina Arsii Lixaa obbo Ahmad Hajji immoo deeggarsa dhalattoonni Oromoo biyya Awurooppaa jiraatan kilabichaaf taasisaniin galateeffachuun ibsanitti jiru. Maddi kominikeeshinii godina Arsii Lixaarraa arganne.
Ameerikaan Israa'eliin shororkeessitoota jechuun balaaleffatte. Ameerikaan ambaasaaddarri USA qubattoota Israa'el shororkeessitoota jechuun ibseetti jira. Ameerikaa fi Israa'el michummaa isaanii yeroo dheeraaf itti fufee ture keessaa immoo dhimma West Baankii keessatti raawwatamaa jiru irratti waldhabdeen haaraa keessa galaniiru. Ambaasaaddarri Ameerikaa Israa'elitti Maayikii Hukbiin gocha qubattoonni Israa'el Filisxeemota irratti raawwachaa jiran balaaleffachuun qaamoleen gocha kana raawwatan shororkeessitoota jechuun ibseetti jira. Akka odeeffannoon dhiyaatetti West Baankii keessatti qubattoonni Israa'el manneen Filisxeemota marsuun tajaajila bishaanii fi ibsaa addaan kutaa jiraachuu himame. Ambaasaaddarri Maayikii Hukbiin gocha kana irratti yaada kennuun tarkaanfiiwwan qubattoonni Israa'el fudhatan irratti immoo balaaleffachuu jechuudhaan shororkeessitoota jechuudhaan itti fayyadamuun qondaaltonni mootummaa Ameerikaa irraa dhageettii addaa kan argate ta'uu isaa ibsaniiru. Haa ta'u malee ejjennoon kun qeeqa keessa galeetti jira. Sababa isaa immoo ambaasaaddarri kana dura imaammata Israa'el cimsanii deeggaruu fi hojii waraanaa Israa'el irratti immoo ejjennoo cimaa qabaachuus beekamaa ture. Qeeqxoonni tokko tokko mormiin Hukbiin kaase kun immoo mirga Filisxeemota qofaaf osoo hin taane namoonni gocha sana miidhaman keessaa lammiileen Ameerikaa waan jiraataniif kan ta'uu isaa ibseetti jira. Kanaan duras immoo Israa'el irratti deeggarsa cimaa agarsiisaa kan ture yoo ta'u akkasumas immoo osoo Israa'el hin jiraanne Ameerikaanis hin jiraattu jechuun dubbachuun isaa immoo ni yaadatama. Dhimma kana irratti siyaasaa fi miidiyaa Ameerikaa keessatti qeeqni Hukbii irratti dhiyaataa ture. Namoonni tokko tokko immoo ambaasaadara faayidaa Ameerikaa bakka bu'u irraa immoo faayidaa Israa'el caalatti tiksaa jiraachuu himuudhaan aangoo isaa irratti immoo gaafii kaasaa turaniitu. Walumaa galatti yaada ambaasaadara Maayikii irraa dhaga'ame kun immoo hariiroo Ameerikaa fi Israa'el keessatti marii fi qeeqa haaraa kaaseetti jira. Gama tokkoon qubattoota Israa'el irratti jecha cimaa fayyadamuun isaa kanneen Filisxeemota irratti immoo raawwatamaa jiru mormuu fi xiyyeeffannoo kan argamsiisu ta'uu isaa gama biraatiin ammoo ejjennoo kana keessa dura ture immoo walii wal bira qabamee gaafii hedduu uumeetti jira. Baqattoonni miliyoona 1.4 ol gara Suudaan kibbatti baqachuun gabaafame. Erga waraanni Suudaan keessatti ebla bara 2023 irraa eegalee hammaati as baqattoonni Suudaan keessaa miliyoona 1.4 ol gara Suudaan kibbatti baqachuu akka eegalan himameera. Walitti bu'iinsi humnoota waraana Suudaanii fi raayyaa deeggarsa saffisaa gidduutti gaggeeffamee jiruun lammiilee nagaa miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee fi qabeenyi isaanii irraa akka buqqaan taasiseera. Namoonni hedduunis immoo lubbuu isaanii baraaruuf biyyoota ollaa keessumaafuu Suudaan kibbaa, Itoophiyaa akkasumas immoo Jibuutii keessatti baqataa jiraachuun gabaafameera. Suudaan kibbaas immoo rakkoo namoomaa fi misoomaa cimaa ofii ishee keessa kan jirtus baqattoota Suudaan irraa dhufaniif immoo daangaa ishee bahaniif gocha simannaa itti fufteetti jirti. Baqattoonni hedduunis immoo garuu bu'uuraalee misoomaa gahaa hin qaban, hanqina nyaataa, bishaan, mana jireenyaa fi tajaajila fayyaa waliin wal simoo keessa akka jiran himama. Koomishiniin olaanaa baqattootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagantaa nyaataa addunyaa hanqinni mallaqaa hojii gargaarsaa irratti dhiibbaa guddaa gaggeessaa jiraachuu akeekkachiise. Dhaabbileen kunneen immoo yeroo deeggarsa mallaqaa hatattamaa hin argamnetti immoo dandeettii dhaabbilee gargaarsaa baqattootaa fi hawaasa naannoo biraa ga'uuf immoo qaban daran akka laafuu akeekkachiise. Kunis immoo maatiiwwan walitti bu'iinsa Suudaan irraa baqatan keessumaafuu daa'imman, dubartootaa fi namoota haala addaa keessa jiran balaa namoomaa caalaa keessa galchuu danda'as jedhaniiru. Hawaasa addunyaa irraa deeggarsi mallaqaa hatattamaa akka taasifamu waamichis dhiyaateera. Deeggarsi kun immoo hojiiwwan lubbuu baraaruu, nyaata, bishaan, mana jireenyaa, eegumsaa fi tajaajila bu'uuraa baqattootaaf kennamu akka addaan cinneef murteessaa ta'uu ibsameera. Gama biraatiin dhaabbileen gargaarsaa maatiiwwan walitti bu'iinsa Suudaan keessaa addaan ba'an akkasumas immoo namoota qe'ee isaanii irraa buqqaniif deeggarsa addaa akka argatan gaafachaa jira. Walumaa galatti waraanni Suudaan keessatti itti fufuudhaan rakkoo nageenyaa qofa osoo hin taane rakkoo baqattootaa fi namoomaa balaa naannoo san keessatti jiru immoo uumeeti jira. Baqattoonni miliyoona 1.4 ol gara Suudaan kibbaa seenuun biyyattis ba'aa dabalataa ta'uu isaa rakkoon kun immoo deeggarsa idil addunyaa hatattamaa akka barbaadu dhaabbileen gargaarsaa hubachisaniiti jiru. Star of Hormuziin irratti wal dhabdeen Ameerikaa fi Iraan cimee itti fufeetti jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp daandiin bishaanii tarsiimoo addunyaa keessaa tokko kan ta'e Star of Hormuz jechuun dachii galaanaa Hormuz yeroo dhiyootti to'annoo Ameerikaa jala akka galu dubbachuu isaanii wal dhabdee Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru
daran hammeessuu danda'a. Tiraamp dubbii isaanii keessatti Iraan baay'ee hamaa ta'ee jechuun mo'amuu jirti jechuun ibsan. Ameerikaan waraanaa fi dhiibbaa Iraan irratti taasisaa jirtuun itti fuftee jiraachuu qophii ta'uu isaas ibsaniiru. Akkasumas immoo yeroo dhiyootti Star of Hormuz naannoo Ameerikaa ta'uu akka danda'u labsuu isaanii dubbachuun gabaafame. Pirezidaantiin Ameerikaa kun daandiin bishaanii kana irratti uguraa yookaan immoo to'annoo cimaa Ameerikaan gochuu akka dandeessu ibsan. Akka Tiraamp jedhanitti immoo yoo Ameerikaan hin barbaanne dooniiwwan daandii bishaanii kana keessa akka hin dabarre gochuu ni dandeenyas jedhaniiru. Star of Hormuz maaliif barbaachisaa ta'e akka jedhu irratti immoo Star of Hormuz galaana Parshiyaa fi galaana Arabaa wal qunnamsiisu karaa dooniiwwan boba'aa fi daldala addunyaa hedduu ittisa socho'an keessaa isa tokkodha. Kanaaf immoo daandiin bishaanii kana irratti rakkoo nageenya uumamuun gabaa boba'aa fi dinagdee addunyaa irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a. Gama biraatiin garuu ammoo qondaaltonni waraanaa Iraan himannaa Ameerikaa daandii bishaanii kan to'achuu ilaalchisee dhiyeessitee mormaniitti jiru. Ajajni waraana giddugaleessaa Iraan ibsa kamisa darbe kenneen himannaa Ameerikaan Star of Hormuz irratti to'achuu qaba jechuun sobaa fi bu'uura hin qabu jechuun halte. Kana jechuun ammoo gama biraatiin Iraan ammoo ilaalchisee Star of Hormuz irratti jiru faallaa ta'uu isaa himamaatti jira. Ameerikaan daandii bishaanii kana irratti dhiibbaa fi to'annoo qabaachuu akka dandeessu yoo ibsitu, Iraan ammoo himannaa kana guututti haltee jirti. Haalli kun yeroo itti aanu keessatti maal akka fiduu fi Star of Hormuz irratti sochiin dooniiwwanii fi daldala boba'aa addunyaa akkamitti akka itti fufu addatti biyyoota boba'aa galtee fi ala ergii irratti hirkatan biratti ammoo xiyyeeffannoo guddaa argachaa jiraachuus immoo gabaafameera. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaata. Hanga waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isiniin jecha JMN subscribe, like, share gochuu yaada qabdan comment irra nuukaa. Akkasumas immoo oduu guyyaa odeeffannoo siyaasaa fi dhimma biyyoolessaa har'aa sirrii fi mirkanaa'e argachuuf nu hordofuun subscribe, like gochuu hin irraanfatina. Galgala gaarii qabaadha.